Hello everyone, how are you? This is teacher Mubarak and I'm teaching on English for a better life. Ingiliznya ለተሻለ ህይወት kan jedhu irratti barsiisaa afaan Ingiliffaati jechuudha aniin kun. So guyyaa irraa maali wantoota barbaachisoo ta'an very crucial, important, okay, in English to communicate with anyone. This is a very important point. So we're going to start with where are you from? Where are you from? Kan jedhuun jalqabnaa jechuudha. Okay, you will listen the guy and then I just react on this video. Okay, where are you from? Ati biyya kamirraayi? Biyyi kee eessa? Where are you from? Kan yoo dhageessan of duraayyuu where are you from? Yoo dhageessan biyyi kee eessa? Waan jedhu achirraa calculate gootanii jechuudha. Okay, we will see. Kana gaafateera. Which question is the next one? Gaaffiin itti aanu maali kan jedhu dhageeffatu. Where are you from? I'm from Egypt. Okay, you see guys, she said, where are you from? Okay, when he asked where are you from, she told him I am from Egypt. Okay, I am from Egypt. The question is where are you from? Ati eessarraayi? Biyya kamirraayi jennaan ani biyya Egyptirraayi jette. I'm from Egypt. Biyyi kiyya Egyptii jechuudha. Okay, where are you from? I'm from Egypt. She's not, if you are in Egypt, you can just answer this question. I am from such a country. Jettee deebisuu dandeessaa jechuudha. Okay, I'm from Egypt jechuun ani Egyptirraayi jechuudha. Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? Afaan Ingiliffaa ni dubbatta. Okay. Do you speak English? Afaan Ingiliffaa ni dubbatta jechuudha. Inni kun waan biraa miti. Afaan Ingiliffaa ni dubbatta. Do you speak English? Okay. Afaan Ingiliffaa ni dubbatta. Deebiin isii maal akka ta'e walumaan ilaala. Do you speak English? Isin gaafadhe jechuudha. Afaan Ingiliffaa ni dubbattu. I speak English well. You see, I speak English well. I speak English well. Ingiliffaa sirriittiin dubbadhaa jechuudha. Inni kun amma afaan Ingiliffaa I speak English well. Ingiliffaa sirriitti dubbadhaan nin beekaa jechuu wajjin ta'a jechuudha. Well. Are you married? Okay. Yes. Here is another question. Are you married? Are you married? Are you married? Heerumtee jirta. Okay. Gaaffiin kun dhiiraafis dhalaafis takkumaa jechuudha. Heerumtee jirta. Are you married? Yoo jedhe. Okay. Are you married? Deebii ni ilaalla. Yoo heerumte ta'e akka isin jettuun jechuudha. Yes. I am married. I have 3. Yes. Yes. Jetteet I am married. I am married. Yes, I am married. Eeyyan heerumee jira. Eeyyan heerumee jira. Yoo heerumte booda maaltu itti aana? Are you married? Yes, I am married. Je booda I have 3 children. you How see, old? I have 3 children. I have 3 children. Ijoollee sadii hin qabaa jette. I have 3 children. An ijoollee sadii hin qabaa jettee ni jirti jechuudha. Okay? 3 children. How old are you? Amma how old are you? How old are you? Umrii ishee gaafata. Ingiliffa diyaaloogii keessatti umrii ishee gaafataa jira. Gaaffiin duraa maali? Itti aanu maali waan jedhu kana you can organize it. How old are you? I am 28 years old. I am 28 years old. How old are you? Umriin tee meeqa? Umriin kiyya 28 jechuudha. I'm 28 years old. What is your name? My name You see here, what is your name? What is your name? Kana yeroo hunda dubbannaa maqaan kee eenyu? Si jedhu maqaan kee eenyu? What is your name? You see here. is Ailishba. Maal jettee what is your name? Ni gaafate my name is Alishba. Ni deebisteefi jechuudha. Gaaffii ni gaafate isheen deebii my name is Alishba jettee deebii kenniteefi jechuudha. Ailishba. What do you do? Okay. What do you do? What do you do? Maal hojjetta? Hojiin kee maali jechuudha. What do you do? Yoo siin jedhe namni tokko what do you do? Maal hojjetta? Hojiin kee maali jechuudha. Okay? I am a student. What do you do? Jennaan I am a student jettee ani maali? Barattuudha. I am a student. Okay? You see here. I am a student jetteen jechuudha. Barattuu ta'uu ishii itti himtee. I am a student. Where do you live? I live in Okay. Cairo. Now, where do you live? Where do you live? Eessa jiraatta? Where do you live? Okay. Dura maal jetteeni? I am from Egypt jetteeni jirti. Where do you live? Where are you from? Ka jedhu. Amma ammoo where do you live? Eessa jiraachuu jirtaa jedhu gaafatee jechuu Live. gaafiidha. I live in Cairo. What languages do you
Okay, I live in Cairo. I live in Cairo. Cairo magaalaa Cairo keessaan jiraadha jetteen itti himtee jechuudha. Cairo. What languages do you speak? Okay, what language do you speak? Afaanota meeqa dubbatta? What language do you speak? Afaanota meeqa dubbattaa jedhanii gaafate. Speak. I speak Arabic and English. You see, I speak Arabic and English. Afaanota meeqa dubbattaa jedhee waan gaafateef afaanota I speak jennee yeroo hundaa I speak English and Arabic. Afaan Ingiliffaa fi Arabii akka Speak dubbattu Arabic and English. himtiif. What do you like to eat? Okay, what do you like to eat? What do you like to eat? Maal nyaachuu jaalatta? Maal sooratuu feeta? Maal nyaachuu jaalatta? What do you like to eat? Maal nyaachuu jaalatta? Okay, she will You like to eat? answer for him. I like to eat pasta. What is your Pasta hobby? nyaachuun jaaladha. I like reading books. You see, this is our channel, like how to react on and how to teach you guys. Follow for many more.